Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jenna. Egaa kun sagantaa xiinxalaati. Sagantaan xiinxalaa dhimmoota garaagaraa irratti torbeedhaan jimaata galgala kan sinii dhiyaatu. Har'as sagantaa keenya qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya har'aa irratti keessummaa reef biyyarraa bahan Dr. Jamiil Kadir jedhaman qabannee dhiyaanneerra. Dr. Jamiil Kadir ogeessa fayyaati. Karaa biraatiin immoo seenaan isaanii yoom biyyarraa bahanii akkamitti maaliif dhufanii ka jedhu edda waliin haasofne booda har'a mata dureen Dr. Jamiil Kadir waliin haasa'uuf deemnu imaammata fayyaa fi rakkina hawaasummaa keessattuu dhiittaa mirga namummaa uummata Oromoo irratti gama kanaatiin raawwataa jiru akka waliigalaatti kan Oromiyaas ta'e kan Itoophiyaa maal fakkaata jedhu irratti xiinxala gochuuf deemna jechuudha. Kanaaf Dr. Jamiil Kadir affeerraa keenya fudhattee karaa toora Skype kana nu dhiyaatu keetiif maqaa daawwattoota keenyaaf maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin hedduu galatoomi ulfaadhu isin jedha. Dammaqaa isinillee baay'ee galatoomaa. Dr. Jamiil gummaa kee ibseera. Yoom biyyarraa baatee eessa turte eessa hojjetaa turte maaltu si quunnamee biyya alaatti baatee seenaa kee gabaabsiitii mee daawwattoota keenyaaf nu ibsi Dr. Jamiil. Akka dhalootaatitti Oromiyaa marraa dhaladhee odoo jedhee naawayyaa maaliifi bakka baay'ee Oromiyaa keessa maatiin kiyya rakkinnuma duraan irraa dhufee jiru kanaan bakka baay'ee deemaa turanii. Ani barumsaan medical doctoriidha. Saniin alallee saayinsii uumamaa baradhee ture. Hojii qonnaallee agricultural saayinsii illee baradhee ture. Saniin alas farmasii illee baradhee ture. Saniin alallee gara biyya alaa deemee yeroo xiqqoof telecommunication engineering irratti baradhaa ture. Kana hundaayyuu walitti qabee an ummata kiyyaaf waan buusuu na barbaachisa jedhee yeroo baay'ee fudhadhee ka irratti baradhee medisiniidha. Finfinnee keessatti hospitaala hundarraa an yeroo shaakaltiitirraa jalqabee hospitaala gurguddaa Finfinnee keessa jiran hundatti hojjedhee jira. Fakkeenyaaf hospitaala akka St. Paul hospitaala Paulus ka jennuun san hospitaala Yekkaatit keessatti hojjedhee jira. Hospitaala Black Lion Xuqur Ambassaa jedhaniin kana keessatti hojjedhee jira. Amma maayirratti alerti keessa ture ka amma isinitti hime kun hunduu ka keessatti baradhe hospitaala dhuunfatiif hospitaala mootummaa keessa hojjedhaan bakkee sanitti halkanii guyyatti nu hordofaa turanii. Garuu nullee ijoollee adda addaatiin wal gargaarree sammuu keenya fayyadamne waan Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru hunda waan beeknuuf akka tasaa ta'ee an jalaa bahee as ga'uu danda'e. Yoom baate biyya Dr. Ani biyyaa ka bahe January 12 January guyyaa 12tti biyyaa bahe. Amma ji'a lama jechuudha. Ji'a lama dura jechuudha. Ji'a sadaffaanatti fakkaate amma January, February, March, April keessa jirraa miti ji'a sadaffaa amma. Ji'a sadii biyya keessaa hunda bahe. Kanuma gabaabaatti as ga'ee jira. Ayyee amma gara marii keenyaatti seenna. Okay. Mee Dr. Jamiil ogummaan doktorummaa yookaan ogummaan fayyaa biyya sana keessatti akkamiin ibsama? Namni ogummaa kana fudhatee bahe uummata isaatiif bifa kamiin sirna kana keessatti tajaajilaa jira? Mee isarraa haa kaanu. Okay. Dhiibbaan jiru maalinni namni hunduu bakkee mata'etu dandeettiin yookiin hojii muuxannoo hojiitiin odoon ta'in firummaa fi
walitti dhiheenyaan mootummaa wayyaanee warri gargaaruu fi warrummaan isaanirraa dhalatan bakkema hundatti wal xaxanii waan jiraniif isaantu bulchaan isaanii dandeettii odoon qabaanne bakkema hundattuu bakkema bulchiinsi barbaachisu hundattuu isaantu bulchaa kun immoo rakkina guddaa uume maaliifii amma bakke baay'eetti wanni baay'een dandeettii wanni barbaadu jira akka principal godhanii ka isaan principalitti fudhatan deeggara makeenna haa ta'u malee dandeettii isarraan barbaannu yaada jedhu qaba. Bakki yaalaa immoo bakki fayyaa immoo wanna dandeettii barbaadu. It's not like amma barsiisaan keenya tokko yoo nu barsiisu maal jedhaa? You are not an archive keeper. Isin warri barattan kun warra mana mazgabaa keessa hojjetuu miti. Mazgabni tokko har'a yoo badee boru argamuu danda'a. Mazgabni tokko har'a yoo irraa balleessanii itti deebisanii barreessuun danda'ama. Garuu lubbuun namaa rakkisaa takkaa badee jennaan hin deebine baay'eetu jira. So dandeettii barbaachisa bakki hundattuu. Management irraa jalqabee haga gadi bu'ee bulchiinsa irraa jalqabee haga gadi bu'ee ogeessaatti dandeettii guddaa barbaachisa. Kanaaf immoo dandeettii masanittuu namni waa baay'ee keessa tareetiin fayyaa kanarratti gargaarsa godhuu barbaachisa malee firoomaa fi walitti dhiyeennaan wanni godhamu kun miidhaa baay'ee biyyarra geessa. Kana fakkeenya sii kennuu danda'a Dammaqaa. Mootummaan kana beekaatuma godha. Beekaatuma godha jechuun amma fakkeenyaaf yeroo tokko Baalee Roobee dhaqee ture. Baalee Roobeetti maal godhamaa? Bara 2014 wallolatu ture. Wallola sanirratti maal godhanii? Himannaa anamma ebalu kana jedheen beeku. Namni dhahameetiin jedhe kun ka wallolaniin waraana wayyaaniitiin wallolanii. Namni dhahamee jedhe kun wal'aanaan tokko waraana wayyaanillee haa ta'u uummatallee haa ta'u bilisaa fi dandeettii isaatiin gargaaruu qaba. Isaan immoo maal godhanii himannaan natti himan maalinni isaan nama ufii ka gaawonii adii uffatee seenee akka gargaaru godhanii namni baay'een du'aaf saaxilame ka jedhu natti himatan namni baay'ee gadde. Amma kana qofaa miti. Amma bakka hojiitti waa baay'eetu nama Dammaqa. Mootummaan kun bakka baay'eetti akkas ijaaree akkana godhee hospitaala akkas godhee garuu keessa galee ufumaa laamsheessaa jiru. Waa baay'ee immoo yaada dogoggoraa guddaa ka adeemsisan waa baay'ee sassaabanii biyya ufiitti biyya ufii jechuun gara Maqaleef gara Tigraayitti deemsisaa jiru. Kun immoo warri biraa warri keessattuu Oromiyaan miidhaa guddaan akka irra gahu. Uummanni kun uummata bal'aa, uummanni kun immoo uummata rakkina guddaa qabu, bulchiinsaan rakkina qaba. Haga inni baay'ateen immoo barataa uummata barate baay'een qabu. Kana keessaa immoo maal godhamaa? Nama barataaf cimaa keessaa yeroon filatanii yeroon keessaa fuudhan maaliifi namni ufitti amantummaa qabuu fi namni barumsa gaarii qabu saba ufii gargaaruu fedha. Gargaaruu inni saba ufiitii qabu san yoo beekan jechuun yoo gaafii tokko namni ufitti amanu yoo dhiyeesse nama san karama ta'een illee ta'u yoo xiqqaate amma yoo xiqqaate sittima waa lamaan miidhuu danda'a. Tokkoffaa anamma kanarra gahe keessaa dhufee biyya kanatti haga yaalli kiyya naa laalamee wanni hunda fixuuf baay'ee yaaddaa ture. Tokkoffaa dhibee qabsiisuuf dhibeen faaluuf dhibee yaalan qabne tokkoon faaluuf
namni yaalarra hojjetu tokko saaxilama inni itti dhiyaata. Uumamaan hojii isaatu kanaaf expose ka godhuudha. Lammaffaa maal godhanii fiilmii adda addaa sirratti dalaguu danda'an. Yoo barbaadan nama ajjeeseeti yoo barbaadan odoo akkana godhe dogoggoree yaala isaa sirratti miidhaa akkanaa akka garee irraallee ga'e jedhanii sirratti hojjetuu danda'a. Kanaaf saayikolojiin nama baay'ee miidhamee biyya keessatti akkuma biyyuma hundattuu akkuma biyya Itoophiyaa jedhamtu san hunda keessattuu rakkinni akkanaa kun waan jiru sodaani namni baay'ee ka hojjetu dhiibbaa guddatu jira. Dammaqa amma kana waan akkana jedhameeti ibsamuufi miti. Mee ati waan si mudateerraa wanti uummata irratti kanatu raawwatame hin dagadhu jettu keessaa isarraa waan nu ibsuu dandeessu jiraate? Maal sitti fakkaate? Anamma tokkoffaa irratti wanni inni irraanfanne tokko maal inni yeroo ho'aa fi yeroo rakkinni biyya keessa fincilaaf rakkinni biyya keessa ture kana keessa ture yeroo ho'aatti yeroo mormii jechuudha. Yeroo mormiin akkasitti ture san quba qabaallee ture. Dhugama dubbachuuf amma yoo san biyya keessatti ta'e kana jechuun kiyya waan inni narra geessuun beekaa. Haa ta'uuti immoo baay'ee itti dhiyeennaaf quba qabaa ture. Halkan tokko an duutii ture hospitaala. Irraanfanne halkan duutii qabna ijoolleerraan walii galleet guyyaa tokko anin bulaa guyyaa tokko ka biraatti bulaa night duty jechuun ka beekamu hospitaala keessatti. Amma maal godhanii nama baay'ee ajjeesanii fidan. Nama san nu akka seeraatitti eetiksiin ka ajaju du'ammaan tokkollee yoo dhufe galmeessuu qabda. Tokkoffaa waraqaa galmee kaardii isaaniin baafatu. Kaardii isaanii san irratti yoo xiqqaate du'aatiin isaa histiriin fudhatamuu qaba. Du'uu isaa ammoo even days before arrival ka jedhamutu jira. Odoo achi hin gahin du'ee ka jedhu kana mirkaneessee kaayuu qaba ogeessi yaalaa tokko. Kana godhuu fi tokkoffaa histirii fudhachuu qabna. Maaltu seenaan isaa maaltu ajjeesee akkamitti du'anii kana jettee tokko tokkoon galmeessuu qabda. Lammaffaa physical examination. Du'aan sun bakka waan inni ta'e harka keetiin tuuxee laaltee bakka hunda laaltee miidhama isaa san galmeessuu qabda. Waan isarra ga'e san haga dandeessee addaan baaftee. Yoo tokko addaan baasullee waan nama dhibuuf akkuma beekamu biyya san keessatti morgue examiin ka godhamu nama du'eef du'aa reeffaaf akka laayyotti addaan baafatamuu hin dandeenye minilikiin ergineet warri minilik achitti addaan baasa. Achi erguu qabda yoo akkaataa inni itti ajjeefameeyyuu hin beekne. Kana hunda yeroo itti na dhorkantu jira. Waa tokkoon gootu maal gootaa morgam ka jedhamu bakka reeffa kaayan qofatti ol gashitee keessaa san booda an hojii san dhugama dubbachuuf hojjechuu fedhii kiyyatu hundatu dhaabate. Maaliifii baay'ee si dhukkuba otoo amma namni yaada fi footoogiraafii adda addaa kaasanii bakka bakkatti ergaa turanii gaariidha dhugaadha. Garuu an qabatamaan kana arge namni hagam garaa akka jabaatuuf mootummaan kun uummata irratti hagam akka duulaa jiru kana argisiisa ana kana. Maaliif jedhee booda yoo sannaan galle maaliif jedhee yoo gaafadhu booda mootummaan riippoortii akka godhamu hin barbaadu. Duuni namaa riippoortii akka godhamu hin barbaadu. Xiqqoo ture an hin dhiise hospitaala mootummaa keessa bulu. Yoo dhaga'u maal jedhanii nama baay'eetu kabada jira. Hin beekamu bakki inni bu'e. So gaafa tokko
amma maqaan isaa dhahuun barbaadu bakka ani hojjedhu sanitti bulchaa Tigreetu ture jechuun dipaartimentii ani hojjedhu san keessa hospitaala irraa yeroo baay'ee hafuu jalqabe ani saayikooloojikaalii miidhaa guddatu narra ga'e yoo san natti bilbilanii akkas jedhanii booda dhaqee jennaan namichi naalloluuf ta'e an baay'ee booye. Dhugamas himaa himimmaan buusee booye. Ani maaliif yoo san himachuullee hin dandeenye hin beeka waan isaan yaadan odoo akkana jettee himtee tokkichuu namni tokkooyyuu waan isaan deeggaraniif sirraan fudhatan mootummaan akkanaa isaan wal gargaaraan akkuma amma godhaa jiran kana. Amma booyetiin maal taatee naan jennaan an rakkin namaatii abbaa kiyya rakkin namaatti qunname saniif jedheetiin dhufuu hin dandeenye ani immoo akkuma nagartu kana dammaqa dhugamasitti himuuf uffata kiyyaa yeroo itti jijjiiradhuun qabu baay'ee yoo san asii achi fiigaa ture hospitaala mootummaa yoo dhattu kanuma argitaa hospitaala dhuunfaa yoo dhattu kanuma argitaa bakkuma hundatti hospitaala mootummaatitti hafuura baafachuu hin dandeessu. Haa xiqqaatullee haa guddatullee immoo hospitaala dhuunfaatitti xiqqoo gargaarsa godhuu hin dandeessu. Saniif jedhee ta'an gara hospitaala dhuunfaa deemee maaliif hospitaalli mootummaa warri maaneejmentii sin deeggaru warri immoo bakkuma jirutti sirra kaayaan akkuma hojjetaa dipaartimentii saniititti sirra kaayaan immoo warrummaan ogummaa qabutu warra wayyaanee deeggaru fi warra isaaniitiif firoomaan achi kaayanii. Wanti kun maalinni yeroo tokko gaa bilbillu Xuqur Ambassaa fakkeenyaaf fudhannee wayita atuu kaaftetta wayita mormii uummataa biyya keessatti bilbilee deemaa ture sana ijoollee hedduutu Elubaaboor irraa Wallaggaa irraa gara Harargee irraa bakkeewwan garaagaraa keessattuu immoo naannoo Amboo fi naannoo Jalduu Giincii irraa hedduu namoota ijoollee hedduutu rukutamee achi seenaa ture. Ijoolleen rukutamanii dhaqanii akkuma tikaafte sana silaa fayyuu malantuu ijoolleen sun achi seenuu akka ogeessi dhaqeen ilaalle itti gaafatamtoonni kutaalee irra jiran hundumtuu sabaan Oromoo mitii ka jedhan waan akkasii kana jiraa jedhan. Kun maal fakkaataadha? Dhiibbaan gama kanaan jiru Oromoo irra maal jiraan? Kuni akkuma duratti isin jedhe san damaqa. Kun durarraa jalqabee duraan hospitaala san sitti mee jira warra Amaaraatti bulchaa. Booda immoo warra eenyutti fudhatee warra Tigreetti fudhate. Akkamitti fudhatanii maateriyaal equipmentii gara Black Line dhufu kana irraa dhaabanii gara hospitaala kaawwanii fiduu jalqaban. Fakkeenyaaf hospitaala Phaawulos yoo duraa amma diyaaliisiisiin tokko galee ture isaa gara Zabdiitu fidanii Zabdiitu irraan booda immoo bakkeen hin ta'u wanni tokko jedhanii gara Phaawulosii fidan. Wanni kunniin amma wanni haarawaa galu kana isaanirraa dhorkachuun humnaan booda immoo aangoo adda addaa irraa fuudhanii gara warra Tigrootaatti deebisan. Gara warra isaan deeggaruutii fi gara warra Tigrootaatti walumaa galatti amma isaan akka gara yaalaatiin Tigraay qofa biildii godhaniiti. Gara yaalaatiin an waan gara yaalaa sirriitti keessa quba qabuuf siin jedha malee homa hundaa yoo laaltu karaan hunduu karaa wanna karaa Tigraay nama fidu sitti fakkaata. Maaliif an karamarraayyuu makiinaan deemee ture haga Shireetitti Shiree bakka jedhamutu jira yoo beekte hin beeku waan Tigraay keessa Maqalee dabartee Aksum dabartee Adigraad dabartee amma ani hin beeku biyyi Tigraay haga biyya artiiyyuun gahu ta'a. Hospitaala meeqa qaba inni hospitaalumaanuu yoo jette Maqalee keessa hospitaala gurguddaa yoo xiqqaate lamatu jira. Adaamaa keessa hospitaala tokkotu jira haga ammaatitti ka dhuunfati kun ka Adaamaa General Hospital ka jedhamu kun
Baaleen keessa biyya agas guddatu san keessa hospitaala lama moo akkamtu jira. Roobee fi Gobbaa jechuudha. Amma Oromiyaa keessa waa baay'eetu jira akkanatu jira. Wanni baay'ee miidiyaa irratti odeeffama malee yoo ijaaranuu waa tokkoof keessaan qabu. Lammaffaa ogeessi yaalaa saayikooloojikaalii yoo hin gargaaramne kama akka an duratti siin jedhee santu uummata irra gahaa jira. Yookiin an waan Finfinnee jiraadhu fi Finfinnee keessatti illee hospitaalli an keessa jiraataa ture sun hospitaalli alert trauma centerii godhan. Trauma centerii hin beekamaa warra isaan miidhan kana sammuu keessa dhaanii bakkima barbaadan itti dhukaasanii dhaanii yookaan warra konkolaataan miidhaan irra ga'e kana bakkee amma dhihoo kana akkana godhanis. Akkas godhan. Waan san ta'eef an rakkinni kun warra irra gahaa ture ijoollee akkana godhan kana baay'ee argaa ture. Baay'ee gaddaa ture saniif jecha. An asirratti amma sitti himuu fi surgical departmentii keessa hojjetaa ture. Surgical departmentii jechuun warra sanii hodhuu akkas afaan Oromootiin jechuun waan surgicalii waan baay'ee of keessaa qabaa achi keessallee plastic surgical departmentii keessatti plastic surgery ka jedhamutu jira achi hojjetaa ture. Yoo san warra medical board jedhamu kana keessallee hojjetaatiin ture. Saniif waa baay'ee quba qabna achi bakki sun specifically waa baay'een bakka itti hojjetamu. So nama keetuu gargaaruuf rakkina qaba, rakkina baay'ee qaba. Nama miidhanii fidan tokko akka du'u barbaadan isaan jedhaniitiin himan. Yoo namni isaan bira dhufee yaalamee fayyaa hin arganne maal gochaa hojjetan? Kuni dhiibbaa guddaa. Imaammataaf tarsiimoon isaanii yaalarratti ijaarree jedhan an akka kiyyaatti kufaatii guddaa. Oromiyaa keessatti mootummaan kun akka imaammataatti addunyaas haa ta'u hawaasa kanas dogoggorsuuf jecha bakkeewwan hedduutti hospitaalli ijaarama. Bakkeewwan hedduutti buufataaleen fayyaa ijaaramu. Bakkeewwan hedduutti kiliinikoonni ni ijaaramu. Isaan keessa garuu dawaan hin jiru. Ogeessi gahaan hin jiru. Tajaajila fayyaa argataa hin jiru uummanni kuni jedhamee uummanni iyyaat jira. Mee atoo waan kanarraa maal quba qabda Dr. Jamiil? Amma maal sitti fakkaatee asirratti hin beekaan nama tokko wajjin yoo baradhu san faarmaasii hojjetaa ture. Maal godhanii maallaqa irraa hambifachuuf jecha corruption hojjechuuf jecha yooma bitanuu ka gatiin isaa gadi bu'e bitan. Jechuun caalbaasiin bitanii caalbaasiin ka gatiin isaa gadi bu'e bitan. Lammaffaa manuma kuusamaa hospitaala san keessattuu yookiin bakkee mana yaalaa san keessattuu maaltu hojjetamaa? Dawaan achuma keessaa otoo jiru hin rabsamu jechuun amma yoo ajajjee dhaqanii yoo jedhan hin jiruu jedhamu mana faarmaasii yoo dhaqan hakimtichi ajajaa hin jiruu jedhamu yookiin isaan bayaaniitiin alaa bitu odomaa achi jiru siin jedha. Ani kun waan nallee quunnameefi waan yeroo baay'ee ijoollee baadiyyaarraa dhuftuun wajjin illee dubbataa tureef. Yoo akkana jedhanu booda maal godhanii anas na quunname kun hospitaaluma keenya Finfinnee garaacha keessattuu waan jiruufi siin jedha. Booda guyyaan expiry isaa yoo gayu maal godhanii amma qorichi kun waan expire datein isaa gahee fi dafaa ajajaa jedhu. Waan si ajaa'ibsiisu warri achi keessa hojjetu kunniin warri tokko qoricha kanan argata. Amma Oromiyaa keessatti kun hin jiru jedhan tootaalii qorichi hin jiru qorichi hin argamu isin waan Finfinnee taataniif waa ganaa ka argataa jirtanuu jedhan. Booda ani yeroo gariin gaafadha expiring agammaa eessa ture? Nobody will ask.
kasii deebisullee hin jiru. Aga ammaatitti maaliif calliftanii akkamitti aga expiry ta'u kan yeroo baay'een ajanyaa qorichi kun hin jiru jedhameetiin alaa bitaa jiranii yookiin namni hin argatu. Garuu amma akkamitti akkana jettanii deebiin qabu. Yookiin immoo akkana kanarratti deddeebiftee gaafannaan ati yaada biraa qabdaa siin jedhan. So rakkinni gugurdaan jiru kana lamaan. Tokkoffaa qoricharratti lammaffaa immoo akkuma siin jedhe warri kun ka hojjetaa jiruuf maqaa isaaniitiif maqamaaf babal'isanii maqamaaf wannoo jedhan malee qorichi gahaan argame yookiin immoo dhugama ummataaf yaadaniiti miti. Qorichi illee gahaan hin jiru gatiin isaa ka gadi bu'e bitanii lammaffaa qorichu gahaa miti yeroo baay'ee baasanii hin bitan. Ayyee gaariidha. Waan dhiyeessii irratti gaayyu komeen uummata biraa hedduutu ka'a inni dhagahama. Do'aan hin jiru ogeessi gahaan hin jiru kun beekamaadha. Uummanni kunis akka inni tajaajila argatu sirna kana keessatti miidhaa garagaraatu akka inni raawwatamaa jiru ka agarsiisu fakkaata. Karaa biraa keessumattuu ammame waan du'a daa'immanii fi keessattuu haadholii hambisuudhaan Itoophiyaan fooyya'insa agarsiifteetti. Kun immoo bara ministeera fayyaa ta'ee Dr. Tewoodiroos Adaanoom tajaajila kennaa ture. Dhukkuboota daddarbaa kan hambisuudhaan sadarkaa fayyaa imaammata fayyaa Itoophiyaa ol waan guddiseef gara dhaabbata fayyaa addunyaa WHO akka inni ol dhufee achitti iyyuu ol guddatuu danda'u kaas jedhaniitu bakkeewwan garagaraatti keessattuu biyya alaattis warri mootummaa kanaaf loobii godhan waan kana deddeemsisaa turanii. Mee kun dhuguma jijjiiramatu jira karaa biraan uummanni too akkasitti rakkina keessa jiru uummanni too akkasitti dawaa dhabee dhumaa jiru tajaajila fayyaa dhabee dhumaa jiru wanti kun jijjiirameera jedhamee akkamiin namni kun illee dorgommii kanaaf gahuu danda'e ati waan qaamaanis keessatti hojjetaa turtee fi mee asirraa maal jetta? Obbo Dammaqaa waan nama ajaa'ibsiisu kun garuu asirratti akkamitti jalqaba sitti fakkaate. Otoo kun Tigraay keessatti ta'ee jiraanaan jettee wayya malee bakka biraatitti isaan akkuma beekamu an dhageenyanu na ajaa'ibsiisaa ture yeroo maduraatirraayyuu jalqabe. Maaliif yoo jette akkuma dura sitti himesan sobanii maqaa jijjiiruun maqaa dhibee jijjiiruun maqaa intaane baafachuun dhugaa lafarra jiru jijjiiruu hin danda'u. Namni daa'imman ganama galgala akkasitti dhuman tokko tokko maallaqa ofiitu baasanii yaala argachuu biyya hin dandeenyetti lammaffaa namni saba tokko ta'eef itti yaala argatu dhabetti deebi'ee immoo warrummaan yaala irratti hojjetamuu isin saba kanaa isin saba sanii isin yaada akkanaa qabdanii jedhanii biyya miidhaan irra gayuu irratti akkamitti jedhamee kan dhagaye General Directorate of the WHO fi hojjechuu fi akka na gargaartan jedhee asii achi deemee beeksisaa jira Dr. Tewoodiroos Adaanoom. An kana gaddisiisu Afrikaa keessatti Africa Unioniin tokkoffaa kana gargaarsa godhuuf Africa Union. Africa Unioniin immoo waan baay'ee nama gaddisiisu isaan achitti balbala sanitti wal gahanii otoo jiranuu ilmaan Oromoo achitti qalamaa ajjeefamaa biyya itti turanii. Ani yeroo deddeebi'anii dogoggora
ummata Oromoo irratti Afrikaa Yuuniyeeniin akkuma walii galaatittu hojjechaan isaa waan seenaan Yuuniyeeniin kun dhugamaan jira aga jedhamee gaafii itti kaasuu fi seenaan akka isaan gaafatu waan isaan godhuudha jedheetiin yaadaan. Kabiraammoo warra Middle East isaan amma ka onnoo godhaa jiran. Kunniin hunduu eenyuun akka ta'anii fi fedhiin isaanii maal akka ta'e hin beekamu. Lafa Oromoo irratti maal akka hojjetamaa jiruuf an amma gara ikoonomiif poolitikaa otoo hin ta'in qabatamaan karaa yaalaatiin wanni jiru waan baay'ee amma tokkoon odoo si ibsee jedheeti malee it's totally the failed akkuma biyyaatittu biyyi tun akka kufte waan agarsiisu. Kasan agarsiisu keessaa tokkoffaan tajaajila haadholee fi daa'immaniiti. Garuu wanni nama gaddisiisu akkuma duratti siin jedhe ummanni biraa waan isaan dubbatan malee waan qabatamaan lafarra jiru argeeti miti. Fayyaalummaan yaaduma adda addaatiin fedhii adda addaatiin waan isaan jedhan kana fudhatanii warri dhuga jedhanii akkana godhe jedhan kunoo an ragaa baha. Homaa fedhii homaa irraa qabaadheeti miti. Dhugaan achi keessa jiru aan ganamaa galgala hojjedhee beeka haadholeef daa'imman irratti. It is totally the failed strategy. Daa'immaniif haadholii irratti wanni hojjetan hunduu waan kufeedha. Tarsiimoof imaammanni isaanii ka dhugaan alaati ka sobaati kama duratti siin jedhe san. Kunis maalinni meenuun kaanii isaan immoo kaani waa tokkoon baasanii barreessanii san namatti argisiisanii san akkana ufumaa ufii kennan jechuun amma waa tokko hoomworkii tokko yoo sii kenname kasii sirreessuu barbaachisu barsiisaadha. Ufumaa ufii sirreessanii nama biraatti argisiisan. Sobni isaanii immoo kana. So waan ufiin jedhan namni biraa immoo fedhii adda addaa akka qabu irraa fudhataa jira. Ani immoo asirratti wanni akka yaadaatti warri loojikiin yaadanii fi warri sammuu gaariin yaadan kana irraan fudhatan jedheetiin amana. Warri fedhii adda addaa qaban garuu fudhachuu hin danda'an. Fakkeenyi isaa kama amma arginu kana. Afrikaa Yuuniyeeniin ummata Oromoo miidhaa irra gahe kanaaf irraa dhaabadhaa jedhuun ala hardhallee warra Oromoo miidhuun wajji dhaabbatee yaada adda addaa achirratti deemsisuun isaanuu bakki dhaabatan sun lafni dhaabanni kun magaalli keessa jirru kun magaalaan keessa jirru kun ofiisni keessa jiru kun lafa eenyus jedhanii yaadaa hin jiran. Haga ammaatitti guyyaa tokko ummata Oromootiif dubbataa hin jiranii. Kanammoo yoo Dr. Tewodrosiif dubbatan anoomaa waan ajaa'ibsiisuu fi miti warri sobaan isaan wajjin dalaguu barbaadu wajjin dalagu malee dhugaan jiru Dr. Tewodros waa tokko wanni hojjetellee hin jiru. Asirratti wanni yaadadhe tokko wanni sitti himuu barbaadu yeroo tokko Millennium Medical College St. Paulitti bananii turanii hospitaala Paawulii sanitti bananii jiranii ammallee hin hojjeta. An akka tasaa walgahii san irratti argamee ture ijoollee barattu kana walitti qabeetu ijoolleen adda addaa kompleenii gooti. Warri Xuqur Ambassaa fi hospitaala adda addaatti baratu hospitaalli Yeekkaatiitillee barumsa kana jalqabuuf yoo sanonnoo jedha amma jalqabee jira. Hospitaalli hunduu hospitaala barumsaati jedhanii ijoolleen gaafii itti kaafte dhufee inni achirratti dhufee jennaan nuyi waggaa isaan waggaa 5-4 akkas baratanii kuwwan waggaa 7 barataa waggaa 6 so kuni odo barumsi kun akkana ta'uun qabu sirriitti barannee akkas taanee akka isaaniitti barannee bahuu qabna jennaan siistema kana ingilizirraa finnee akkas jedhee boodarra wanni inni dubbate tokko hagarraatitti waan hin irraanfanne waan baay'ee nama saalfachiisu maal jedhee
gaawanii adii isin uffattan tana warri foon gurguru ka uffatu waan guddaa hin godhinaa. Tuffii inni warra yaalaa kanarraa qabu ani beeka ijoollee san wajjin garii wajjin baradhee hospitaalli waan tokko ta'eef wal keessa practice goona. Ijoollee cimaatu achi keessa ture. Dhugamaanuu medicine keessa galuuf cimina baay'ee gaafata. So ijoolleen sunniin hagam agatti dhagameef dubbii san hagam deddeebi'aa dubbataa akka turte hin yaadadha. Namni yaaluma tarsiimoo ufii baaseen intuu hin amanne yaaluma ufii hoogganuu yeroo san ittiin amanne akkam ta'eetiin General Directorate of WHO ta'uu danda'a. Kanaan galle kana. Kun waan qabatamaan ija kiyyaan argee fi waan na duratti dubbatee fi kana siin jedhe. Akka waliigalaatti garuu ati mee egaa ogeessonni akka kee biyya keessatti hafan jiranii yeroo uummanni kun dhukkubsatus faana dhukkubsataa turanii yeroo mormiin uummanni kun gaaffii gaafatus isaanis bifa danda'an hundaatiin wal cinaa dhaabbataa turanii keessattuu mormiin uummataa taasifamaa ture sana ogeessonni fayyaa harka maratanii isaanis mallattoo mormii dhageessisaa turanii hospitaalota hunda keessa jiranitti egaa isaan ammallee sirnuma kana keessatti rakkatanis dhiphatanis sadarkaatti barataniin uummata isaanii tajaajiluu dadhaban illee amma achumatti tajaajila kennaa jiranii. Egaa akka waliigalaatti ati dhaamsa ati qabduu fi yaada ati qabdu waliigala irratti yoo nuu kennite marii keenya kanumaan guduunfine gaarii natti fakkaata. Xumura irratti kan jedhu barbaadu maalinni baay'ee ifaajee warra mana yaalaa keessa hojjetu keessattuu practically warri narsootaatiif warri doktoroota ifaajee isaanii in hubadha. Kan biraa warri faarmaasii keessa hojjetus dhugaan warri yaaduun jiranii. Warri laboratorii keessa hojjetanillee warri baay'ee ifaajan akka jiran hin beeka. Rakkinni biyya sanii warra bulchiinsarraa irra guddaan bulchiinsi ka'umeen keessa gadi bu'ee tokko fedhii adda addaa achi keessatti argisiisa. Ilmi namaa seeraa fi heeraan yoon bulle fedhii adda addaa namni qabu achi keessatti dhalachuun isaa waan beekamu. Kana jechuun kiyya namni hunduu namni saba kanaa badaa namni saba kanaa gaarii jechuu otoo hin ta'ini sabuma kam keessayyuu namni gaariilleen hin jira. Wal danda'uun akkuma duraanii jiraatee odoo jiru keessattuu ijoolleen Oromoo ifaajee isaanii an sirriitti quba qaba. Maaliif waan yeroo adda addaa wal quunnamtii keessattuu ijoollee wal filannee wal quunnamtii qabnuutu jira. Amma odoo miidhaa isaanirraan gaha jedhu yaaduu baadhee maqaa isaanii kaasirra kaasee ulfaadhaa jedhuuni barbaadutu jira. Haa ta'u immoo isaan waan beekaniif jabaatanii itti fufan jedha. Yoo miidhaalleen nurra gahaa ka jedhan taate an eenyuyyuu rakkina jalaa akka bayu barbaada. Maaliif namni tokko yeroo umrii dheeraa fi yeroo argatee biyya tanaa wanni kun jiruun kun akka akkanatti ittiin fufne an in amana. Yeroo dhiyootti ta'uu baatullee yeroo ammaan asii an Oromoon bilisa baatii jedheetiin amana. Kana waan ta'eef ijoolleen tun yeroo biraatiif baay'ee nu tajaajilu uummata keenyaaf tajaajila guddaa kennuu waan danda'aniif uummannis ta'e
namni hunduu wal ta'ee karuma ta'eenu ijoollee tana tikfachuu barbaachisaa. Bakkeema jiruttu wal eeggatee walirraa qolatee rakkinna itti dhufu jabaatee ofirraa eeguun yoo dhoksullee barbaachise. Fakkeenyaaf amma anas jira biyyi kun biyya dimokiraasii dhugaan yoo argan malee hin beekani. Yeroo jalqabaa yeroo as galu nama tokkoon wajjin dubbachuuf asii achi ilaalaa ture. Namni tokko naan dubbachuuf uf duuba laalaa asii achi garagalee ilaalaa. Namni baay'een jiru akkanaa jiraata. So waltiksaa jabaadhaa ummata keessanis ka duraan gootanirraa yeroo tokko abdii kutachuun ima jira. Maaliifi wanni yaalaa kun saayikooloojiin isaa xiqqoo in ulfaataa. Ganamaa galgala nama dhiigu arguun, ganamaa galgala nama booyuu arguun, ganamaa galgala miidhaan irra ga'ee miidhaa san sarbama adda addaatiin namni mirguma ofii dhugama ofii waan gaafateef yoo du'eetiin san dhufee sitti himatu an hin hubadhaa waan isaanitti dhagahamuu danda'u. So karaa hundaanuu saayikooloojii keessanillee fiizikaalii yookaan nafa keessanillee waan irra gahu of eegaa jabaadhaa. Warrummaan birallee warri wajjin hojjetan hunduu guyyaan kun hin jijjiiramaa. Akka amma jiru kanaan ittiin fufu nu ilmaan Oromoo waan biraa isinirraa hin barbaanne, miidhaa keessan hin feenu. Nu hubadhaa. Nu fedhiin keenya dhiibbatu nurra jira. Dhiibbaa san jalaa bayuuf immoo yeroo tokko jabaannee ofirraa eeggachuutu nurraa eegama. Sabni biraallee yoo danda'ame ijoollee teennaaf nu bira dhaabbachuu qaba malee yookaan harka ofii kana keessa haa fudhatu malee akka kana keessa galee boru nu nama tokkoon walitti mufannee wajjin jiraachuu hin barbaannu. Yoo deemanillee ollaa gaarii ta'anii deemuu namni hin danda'a. Yoo wajjin illee jiraate akka gaarii wajjin jiraate yeroo rakkinnaa san na bira ture jedhee ollaa ofii gaafachuu qaba namni. An akka nama tokkootitti Oromiyaan ilmaan Oromoo bilisa bayanii fedhiin isaanii guutamee akka odoo argee nama fedhu nama barbaadu. Haa ta'u immoo kana jechuun ummata biraarra miidhaa gayuun harka bayuun fedhii kiyyaa miti. Akka ani yaadu immoo namni hundi yaada jechuu miti. So namni har'a miidhaa ummata Oromoo irraan gayan otoo uf duuba deebi'anii yaadanii an kana yaada dabarsuu barbaada. Gara biraatiin immoo warrummaan kenna ta'anii duratti kaasee jira. Nama tokko kennuma ta'anii ka isaan wajjin hojjetan afaaniin as deebi'anii bar akkanaa bar akkasii jechuu miti. Dhugamaan tokko umriin keessan deemee jira. Yeroo baay'ee miidhaa ummata kanarraan geessanii jirtan otoo ga'ee wayya jedhan. Maaliifi an umri makiyya kana keessattuu yeroon dhiibbaan kun itti jabaataa deeme, namni kennallee jabaataa deeme, har'a haga ammaatitti jeeqamni 2014 bara 2014 jalqabe haga ammaatitti itti fufuu jechuun saniin dura umrii kiyyarratti an jeeqamaa ganaan argine. Kun maal agarsiisaa? Uummanni Oromoo jabaataa itti deeme. Yeroo biraa immoo kanarra yoo itti caalee jaalatanis jibbanis warri dhiibbaa kana godhu kun odoon jaalanne harka kennuun hin oolu. Yoo san immoo itti salfattanii itti midhamtan. So irraa deebi'aa jedheetiin yaada kana isinii kenna. Nama biraallee harka bayuuf boruu isa argannaa boruu akkana goonaa jedhee namni gariin yaadaa ture. Yaada ta'a. Haa ta'u immoo nama tokko harka bayuuf nama tokko ajjeesuun nama baay'ee ufitti kaasuu natti fakkaata. It's totally annoying and shameful. Baqqala Garbaa hidhamee haga har'aatitti mana hidhaa keessatti akkasitti dararamuun isaa sun waan nama saalfachiisu.
Baqqaleen Garbaa an akka nama tokkootti ittiin beekaa. Dubbatee iyyuu nama miidhuu miti. Personality isaatittu nama waan badaayyuu dubbatu miti. Innuu afaan ofiitiin akkuma jedhe nama biraatu hin miidhu jechaaf yeroo baay'ee waan Oromootu ol kaasee nama hin dubbanne. Nama akkanaa kana hidhanii mana hidhaatti rakkina hagasii argisiisan. Kan biraa kan nama isaanirraa gorsee taa'aa akkasin ta'inaa jedhan warra islaamotaa hidhanii mana hidhaatti dararaa meeqa irra geessaa turan. Kun hunduu waan nama saalfachiisu waan biyya san keessatti godhamu hunduu waan isaan yeroo tokko akka nama maraatee namni tokko akka saree maraattee jedhaani oluma ka'anii uummata hidhuu fi waliin dhaanuun boruun nu hunduu addunyaa tana dhiifneetuma irraa deemna. Namuufuu faayidaan fidu. Akkuma duratti jedhe namni tokko akka harka si bayu boru fedhii godhatu harka micciiranii godhuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Ani asirratti akka xumuraa irratti yeroo baay'ee sirraa fudhadhee dammaqa ka dubbachuu barbaadu har'a asitti argamee biyya san biyya haqni nama baay'ee itti dhokkatee fi mirgi nama baay'ee itti dhabame sanit irraa bahee as taa'ee har'a isin duratti dubbachuu kiyyaaf tokkoffaa Waaqayyo galanni isaan badin ja'a. Lammaffaa immoo OMN illee dhugama dubbachuu fi an biyya ta'e illee quba qaba. Miidiyaa bilisa ta'e kana mirkaneessuu homaan barbaachisu South People's State National States keessatti ka ta'ee fi warra kibbaa keessatti jechuu kiyya Gaambeellaa keessatti ka ta'e gabaasuun isaa qoftu gahaadha. So miidiyaan kun miidiyaa Oromoo qofaa miti. Uummanni hunduu miidiyaa kana qofa otoo hin ta'in uummata Oromoo akkanatti miidhamaa jiru kanaan wajjin akka dhaabatu yaamicha asirraa dabarsuu barbaada. Anaafillee kabajanii naa bilbiltanii na wajjin gaafiif deebii miidhama uummata Oromoo irra gahee fi kanarra gahillee na gaafachuu keessaniif kabajaa isinii qabu ibsuu barbaada. Ulfaadhaa. Ayyee atis Dr. Jamiil hedduu galatoomisii jenna. Ayyee egaa daawwattoota keenyaa turtii hanga ammaa Dr. Jamiil Kadir waliin taasifne kanumaan goolabne jirra. Sagantaa keenya xiinxalaa torbee kanaas kanumaan xumurreerra. Torbee dhuftummoo mata duree biraa irratti keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaan isiniin jedha.